الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد أبليوان كيا بغنا غاها ولتدي بن سنين جتشا سغنتاك انك برمسا كيستي ارا يا رب فدي واي بايلكسي حاسفنا جچو واي بايلكسي اكاتا اتي حجتن حاسفنا در سودا بايلكسي حجچو داف اكاتان اتجتن انترنت رت دهودان صفا جوجلي بننا ارغا جوجلي بننين بودا بكا كان رتي بايلكسي بريسنا جچو www.bilex.com jennetinin barreessina jechuudha. Yeroo kun nu bahe Bilex Messenger jennee irratti dhoyina. Erga kana Bilex Messenger download bakka jedhu kana asirratti rukutuudhaan yeroo takka jechuudha. Yeroo takka asirratti rukutuudhaan bananna jechuudha. Inni rukunnaa ni eeyna safaan akkanatti nu banamti jechuudha. Safhaan akkanatti nu banamti. Yeroo kun nu dhufe yeroo safhaa kanarratti kun nu dhufeetiniin jedhe booda maal godhuu qabna? Booda wanni goonu booda messengerii kanarratti dhoyna. Eegasii badu tahmiil ka jedhu kana start download jechuudha afaan ingiliffaatiin isarratti rukunna yeroo takka jechuudha. Ni eeyna aanu geessu ni eeyna jechuudha. Tole ni eeyna duuba yoo inni akkanatti nu geesse bakka tahmiila godhe yoo inni geesse fathul mujallad bakka jedhu kanarratti dhoyna jechuudha. Isarratti dhoyna. Erga kana Bilexiin keenya nu banamaa achiin booda isarratti yeroo lama click goone next jennaan jechuun next I agree jennaa waliigaltee kana qeebaltaa nuun jedha. Waliigaltee qeebaltaa jechuudha. Jennaani achiin booda asirratti rukutuudhaan next jechuu kanarratti rukutuudhaan oofna jechuu. Kaampaanii yoo inni nu gaafate kaampaanii itti guunnaa achirraan next jennaani kana program wota inni filatu isatu filata achiin booda next jennaani akkanumatti geessina jechuu. Ni eeyna haga inni fe'atu ni eeyna jechuu. Haga inni fe'atu ni eeyna jechuu. Tole haga inni fe'atu ni eeyna jechuu. Achiin booda naannoo finish jedhu kanarratti dhoyne finish bakka jedhu kanarratti dhoyne haala kanaan erga geessine nu banameetiniin jira. Kunoo asirratti maqaa kenna yoo duraan qabaanne irratti guunnaa yoo maqaa duraan hin qabaatin bakka click here for new account jedhu kanarratti asirratti first ka jedhu kanarratti maqaa fakkeenyaaf abuu goonaa last ka jedhu kanarratti eeyman goona jechuu. Gender ka jedhu kanarratti saalli kennaa yoo dhiira taate dhiira jennaani yoo dubartii taate dubartii jennaan jechuu. Achiin booda guyyaa dhalootaa jechuudha. Guyyaan dhalootaa fakkeenyaaf Jaanuwaarii jennaani. Fakkeenyaaf Jaanuwaarii jennaani guyyaan itti dhalanne immoo fakkeenyaaf tokko goona. Achirraa barri itti dhalanne 1990 goona fakkeenyaaf. Biyyi teenna hoo eessa yoo nuun jedhe biyya teennatti guunnaa. Achirraan iimeelii nuun jedha. Iimeelii kana itti guunna jechuu. Iimeelii kenna itti guunna jechuu. Iimeelii kenna itti guunna kan duraan qabnu. Iimeelii kenna ka duraan qabnu kana copy goone repeat bakka jedhu kanarratti paste goone yookaan maxxansine jechuudha. Asirratti
baayilaksii kenna maqaa isaa filanna jechuu paaswordii filadhu naan jedha paaswordiin fakkeenyaaf anatu filata jechuu eeganaa isuma deebisa jechuu questionin inni na gaafatu keessaas kana filadhaa eeywa yookaan ka fedhe filadha jechuu ka fedhe keessaa filadha jechuu achiin booda security check bakka jedhu kana irratti lakkoofsota kana galcha jechuu lakkoofsota asirratti mul'atu kana naannoo kanatti galcha jechuu erga kana yoo lakkoofsa kana galche maal jedhaan register bakka jedhu irratti laalee rukuta jechuu register bakka jedhu kana irratti laalee rukuta jechuu register jechuudha erga kana achirratti yoo rukute ni eegaa maal naan jedha thank you galatoominaan jedhaa jira please inboxii kee keessa laalladhu deebi'ii naan jedhaa jira jechuu inboxii kee keessa laalladhu naan jedhaa jira naa guuta jechuu haala kanaan achiin duuba inboxii kiyya deemee jiimeelii banee tafciila godha jiimeelii kiyya banee tafciila godha jechuu eeywa tafciila naaf ergee jira tafciila akkaataa itti godhu inninuu na ergee jira jechuu duuba jiimeelii kiyya kana keessaa bahee kabirootiin seenaa kabirootiin seena jechuu kuni imeelii biraati kanarratti odoo naa erga jechuu suni abuu heyman 11@gmail.com jedha aywa duuban eegaa naa banamee jira active godhinaan jedha kuno naa erge aywa naa ergee jira jechuu asirratti rukuta amma bakka kana irratti kana baniitii register godhinaan jedha tafciila godhu jechuu isaati mobile number kee irratti guutinaan jedha mobile number kiyya fakkeenyaaf teessoon kiyya Saudi yoo tahe teessoon kiyya Saudi Arabiyaadha lakkoofsi mobaayila kiyya 4696 jedhaani sendi koodii jedhaani koodii inni naa ergu ni eeggadha jechuu koodii inni naa ergu koodiin inni naa ergu naannoo kana irratti naa ergee jira koodii inni naa ergu kana asirratti guuta jechuu bakka kanatti guuta fakkeenyaaf 97 57 80 jedheeni submit koodii jedhaan jechuu booda kana asirratti maqaa kiyya san guuta kareefu ittiin register of godhe san kareefu ittiin galmaahisan asirratti guuta jechuu eeganaa
login jedhaani eegana erga seene gurfaa yookaan nama waahila kiyyaasan wal arguuf add contact jedhaani add contact ka jedhu kanarratti guutaa eegasii okay jedheeni barbaadi jedhaan jechuu kunoo na argate erga kana yoo inni asteetti naa fide akkanatti irratti dhahee asirratti xalayaa warri barreessinaan jechuu assalaam alaykum jedheeni sendi jedhaan jechuu akkanatti itti barreessaa fi yoo itti dawwaluu barbaadellee naannoo kanarratti rukutuudhaan itti bilbilaa haala kanaan baay'alaksii finnaa incufnaa messenger bakka jedhu kanarratti rukunnee log out bakka jedhu kanarratti dhoofnaa log out bakka jedhu kanarratti rukutuudhaan keessaa baana yoo inni kana nuu fide na'am jennaani muwaafiq jechuudha jechuu keessaa bahuu barbaaddaa naan jedha jedhaan haala kanaan baay'alaksii kiyya geessee keessaa bahaa jechuudha rabbii warra khayriif itti fayyadamu nu haa taasisu haga yeroo biraa sagantaa biraatiin wal qunnamnutti wassalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuhu isiniin jedha